Hordoftoota Meelbaatube ashamaa oduulee gaggabaaboo dhimma oolmaa Oromiyaa irratti muummeeffatuu fi dhimma ajjeechaa weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwateef gumaa isaas gara dabarsuuf shira qondaaltota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamaniin deemaa jiru irrattis waan qindeeffanne qabnaa nu faana tura. Aduun jirru namaa fuutaalee jakoo aduun du'an lafaa maqaa namaa malee kamtu gubbaa tafaa. Warraaqsi galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon waxabajjii bultii 8 labsamee bifa garaagaraan guutuu Oromiyaa keessatti osoo gaggeeffamaa jiru. Ajjeechaa weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwateen wal qabate ammoo daran jabaachuun kan bilbilaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa irraa laguun gabaa fi uggurriin geejjibaa irra jireessa magaalota ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aaf lixaa akkasumas giddugaleessa Oromiyaa magaalota konyaa lixa shaggar keessatti hojiitti hiikamaa ooluu fi warraaqsi kunis guutuu Oromiyaa keessatti bifa wal fakkaataan kan itti fufee gaggeeffamuuf jiru ta'uu odeeffannoo maddeen qabatamoo miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa arganneen beekuu danda'ameeti jira. Jechaa suukanneessaa qaroo dhaloota qubee weellisaa Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti waxabajjii bultii 29 bara 2020 raawwatame hordofuun uummanni Oromoo goleelee Oromiyaa cufa keessatti bifa garaagaraan warraaqsa dhoosuun akkuma beekamu warraaqsa uummataa dho'ee fi gaaffii uummataan dhiyaataa jiru. Kanaaf garuu mootummaa Koloneel Abiyyiin deebiin kennamaa jiru gaaffii uummataa kan madaalu osoo hin taane daran dhukkubbii uummatichaa kan itti jabeessuu fi deebii amaa ajjeechaa hidhaaf qabeenya uummata Oromoo barbadeessuudha uummata Oromoof kennaa akka jiru. Mootummaan Koloneel Abiyyi gara fuula duraattis taanaan gaaffii Oromoof deebii qajeelaa akka hin deebifneef bara kolonii Oromiyaa irra bubbulchuu fi uummata Oromoos gabrummaa jala tursuudhaaf muratee kan jiru ta'uusaa ibsa dhiyeenya kana muummeen ministeera Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi miidiyaaf kennaa jiruu fi qondaaltonni isaa miidiyaatti ba'anii dhaadatan irraa beekuun danda'ameeti jira. Tarkaanfiilee ajjeechaa hidhaa fi gidirfama loltootaaf poolisoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaan irratti raawwataa jiru kanaaf yeroo uummanni Oromoo gubatee balbalaa jirutti ammoo guyyaa kaleessaa Aadde Ababeech Abeebeedhaa miidiyaatti ba'uudhaan qaamonni ajjeechaa suukanneessaa weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatan qabamuu isaanis ergama jaarmiyaa kabiraadhaa qabatanii akka Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii fi mootummaan isaanii yookaan kan Koloneel Abiyyi namoota 3 ajjeechaa weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Haacaaluu irratti raawwate keessaa harka qabu jedhee kan mootummaan isaanii shakke keessaa lameen to'annoo jala oolan afaan Tigree fi afaan Oromoo kan dubbatan ta'uu sadaffaan ammoo aga ammaatti barbaadamaa akka jiru kan dubbatte Aadde Ababeech Abeebee. Namoonni qabaman kunis kan isaaniin ergee maallaqa kennuufiin weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ajjeesise jaarmiyaa siyaasaa Oromoo isaaniin mormu ta'uusaati kan isheen dubbatte. Haa ta'u malee uummanni Oromoo bal'aan barootaa fi muuxannoo sobaa fi kijiba shiraa warra kanaatti dammaqee waan jiruuf dubbii sanatti kan hin quufnii fi inumaayyuu daran kan uummata Oromoo bilbilchee qabsoof kakaase ta'uusaatti ka dammaqe mootummaan Koloneel Abiyyi galgaluma edaa gara magaalaa Ambootti jaarsoliif abbootii amantaa akkasumas abbootii gadaa erguudhaan abbaa gooticha Oromoo qaroo dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa dabalatee haadha gootichaa fi miseensota maatii Haacaaluu Hundeessaa keessaa muraasa gara magaalaa Finfinneetti yaamuudhaan siidaan Haacaaluu Hundeessaaf magaalaa Finfinnee keessatti akka dhaabamu mootummaan Koloneel Abiyyi murteessuusaa baasii sanaaf barbaachisus mootummaan Koloneel Abiyyi akka baasuu fi
weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaas waan san bu'uureessuu irratti akka argamaniif magaalaa Finfinneetti yaamuudhaan imimmaan sobaa bu'anii uummata Oromoo bal'aa boosisaa kan oolan dabballoonni mootummaa Koloneel Abiyyi shirri isaan eegalan kunis gara fuula duraatti itti fufuuf akka deemuu fi shirri kunis uummata Oromoo kutaan addaan qooduu dabalataan ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo bifa haaraan eegalee shira isaaniittis dammaqee Oromoon golee Oromiyaa cufa keessaa warraaqsa itti finiinsaa jiru kana lajab gochuudhaaf qophaa'anii kan itti jiraniif gara fuulduraattis kan itti fufan ta'uun beekameera. Isa kanas fashaleessuuf uummanni Oromoo bal'aan shira warra kanaatti dammaqee warraaqsa isaa daran finiinsuu akka qabuu fi biyya isaa Oromiyaa impaayera Itiyoophiyaa jalaa walaboomfatee bilisummaa guutuun aga biyya isaa Oromiyaa walaboomte keessa mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatee buluu danda'utti itti fufuu akka qabu dhaamsa miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo irraa nu ga'een beekuun danda'ameeti jira. Nus kan arraaf qindeeffanne kanumaan xumurreerraa haga sagantaa keenya kabroo walitti deebinutti nagaan turaa.